Itoophiyaan gaaffii ashandaan hambaalee kiiliyaa jaarmiyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhimma saayinsii barnootaa fi aadaa hordofuu yuuneeskootti akka galmaa'uuf waggaa lama dura gaafatee turte itti dhiisuu beeksifte. Murtiin Itoophiyaa kun kan dhaga'ame guyyaa irraa ashandaan ni galmaa jedhamee wayita eegamuttidha. Ashandaan ayyaana shamarranii yoo ta'u gara caaluu naannoo Tigraay fi Amaaraatti kabajama. Maqaawwan kanneen akka Shaadayii, Ashandiyyee, Ayinawaarii, Maariyaa fi Soolal jedhamuunis beekama. Kanaan dura Itoophiyaan ayyaana masqalaa fi sirna gadaa dabalatee hambaalee kiiliyaa addunyaatti galmeessifteetti. Abbaa taayitaa eegumsaa fi kunuunsa hambaa Itoophiyaatti antiroopoolojistii aadaa fi qopheessaan ijoo sanadoota galmee hambaalee obbo Gazzaayin Girmaa gaaffiin Itoophiyaan dhiyeessite ulaagaalee waan hin guunneef itti dhiisuu himan. አንደኛው አልተሟላም የተባለው ቅርሱ የሰብአዊ መብቶች የሚያከብር ኡላጋን ጀልቀበን ጉኔ ጀደሜ ተኮፋን ምርገና ሞማ ከን ከበጁ ከሰቱ ወልቅጡማ ኮርኒያ ከን ጀጀቤሱ ፊ ቤክስ ተኡ ይሙልሱ ለመፋን አምባን ኩንገልማውን አምባሌ ብሮፍ ትፉፍንሳን ኤጉምሰ ከታስፈሙፍ ስርናን ይሙልሱ ከን ጀዱዳ ኡላጋ ሰደፋን ሞ አምባን ኩንገልማው ፊ ቤከምቲ አርገቹ ሳቲን ወልቀበቴ ሶዳ ጅሩዳ ቡአ ማለቃ አርገቹፍ አመ ኤገሜን ኦል ደልደላፍ ኦሉ መላ kan jedhutu dhiyaatee ture. Isa kana tiksuudhaaf tooftaa gargaaru hin keenye jedhan. Sodaa akkasii hawaasnii fi biiroon aadaa fi turizimii waliin ta'uudhaan tooftaan ittiin to'achuu danda'an jira jennee yaada dhiyeessineerra. መንገዶች አሉ የሚል መከራከሪያና ሌሎችም እንግዲህ እንትኖች አቅርበን ነበር። Biyyoota Itoophiyaa Keeniyaan yeroo jalqabaaf gosti COVID-19 Omicron biyyattii keessatti argamu beeksifte. Ministeerri fayyaa biyyattii Mutaayee Kaagwee lakkoofsaan ibsuu dhabanis imaltoota irratti argamuu himan. Gosti vaayirasii COVID-19 Omicron jedhamu haala saffisa dorgomaa hin qabneen tatamsaa akka jiru dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksiseera. Vaayirasichi biyyoota addunyaa 77 keessa argamu dhaabbatichi hime. Vaayirasichi baatii sadaasa darbee Afrikaa kibbaatti erga argamee booda biyyoonni yaaddoo ibsaa turani. Hoogganaan olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom bira hin gaame malee biyyoota kaan keessa jiraachuu mala of eeggannoonis cimuu mala jechuun ergaa dabarsaniiru. 77 countries have now reported cases of Omicron. Hangammaatti biyyaaleen 77 biyya isaanii keessatti gosti COVID-19 Omicron jedhamu argamu irra gahaniiru. Osoo mallee qoratamee bira gahamuu dhabee Omicron biyyoota hedduu keessa jira ta'a. Gosti COVID-19 kun haala kana dura agarree hin beekneen saffisa guddaan tatamsa'aa jira. Omicron namarratti mallattoo cimaa hin agarsiisu isa jedhamuun yaaddoo qabna. Osoo mallee Omicron jabaatti nama dhukkubsuu baate lakkoofsi namoota qabamanii sirna fayyaa dursee hin qophoofne sadarkaa to'achuu hin dandeenye irra geessisuu danda'a. Ifa ta'uun barbaada. Talaalliin qofti biyya kamuu rakkoo fayyaa kana keessaa baasuu hin danda'u. Biyyoonni tarkaanfii fala fidu hordofuu qabu. Talaalli irra maaskii godhachuu, walirraa fagaachuu, akkasumas lammiileen qulqullina harkaa akka eegan dhaamuu qabu. It's not vaccines instead of ventilation or hand hygiene. Amma mooduu gaggabaaboon sinitti himaa poolisiin Itoophiyaa gaazexeessitoota AP3 miseensota waraana bilisummaa Oromoo waliin gaaffii taasisan hidhuu beeksise. Kunis lakkoofsa gaazexeessitootaa fi hojjettoota miidiyaa dhiyootti hidhaman 7 ga'eera. United Kingdom lammiileen biyyattii gara Tigraay, Amaaraa fi Affaar akka hin imalle ergaa dhaamte. Biyyattiin gorsa kana dura kennaa turte geeddarteetti. Baatii tokko dura UK dabalatee biyyoonni lixaa lammiileen isaanii Itoophiyaatti akka ba'an watwaataa turan. Sudaan gama Itoophiyaadhaan waldaangeessitu irratti loltoota dabalataa bobbaafte. Humni waraanaa Sudaan daangaa Itoophiyaa waliin wal dhabaa jirutti loltoota dabalataa bobbaasuun bakkeewwan mootummaa Itoophiyaa waliin irratti muddama keessa galan guutummaan to'achuu beekseera. Waraanni biyyattii lammiileen ammanachi hirriba nagaa rafaa jechuun ergaa nageenyi mirkanaa'u dabarsuun dhagahameera. Sergio Agueroon imimmaaniin kubbaa miilaatti nagaa dhaammate. Injifataan Manchester City fi lammii Arjentiinaa Agueroon Baarseloonaa fi Atleetico Madridiif taphateera.
Amma moduu biraattan caa Itoophiyaan dhaabbanni biyyoota gamtoomanii badii humnoonni TPLF kaaba Itoophiyaatti raawwatan dubbatuu dhabuu isaanii himuun komii ibsite. Bakkeewwan mootummaan torban muraasa darban lola gaggeesseen humnoota TPLF jalaa baasetti ajjeechaa jumlaa gudeeddii akkasumas mancaatiin qabeenyaa guddaa raawwatu himeera. Himannaawwan kana TPLF hin fudhatu. Ta'us kana dura dhaabbileen mirga namummaa humnoonni Tigraay naannoo Amaaraa keessa gudeeddii fi ajjeechaa garaagaraa raawwatu isaanii gabaasanii turan. Gaafa jimaataa akkaataa sarbama mirga namummaa Itoophiyaa keessa jira jedhu irratti manni maree mirgoota namummaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii marii ni taasisa. Ministeerri Deetaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabbada Deessisaa dhaabbatichi badii TPLF callisee jedhan. ተቋሙ ገለልተኝነቱን ጥያቄ ውስጥ የከተታ ታሪካዊ ስህተት እየሰራ መሆኑን ነው የምንገነዘበው። dhaabbatichi walabummaa isaa gaaffii keessa kan galche dogoggora seenaa akka hojjetaa jiru hubanna. Hunda caala deemsitti jiru sirrii akka hin taanee fi walaba akka hin taane kan nu hubachiisu gareen shororkeessaa TPLF naannoo Amaaraa fi Affaaritti sarbama mirga namoomaa jabaa raawwateera. Dubartoonni gudeedamaniiru. Namoonni sabummaan qoodamanii jumlaan ajjeefamaniiru. Manneen barnootaa fi dhaabbileen fayyaa manca'aniiru. Dhimma kana manni maree mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii akka waan hin agarree bira darbeera. ይህንን የሰብአዊ መብት ምክር ቤቱ እንዳላየ እንዳልሰማ አልፎታል። Obbo Kabbada Deessisaan keessumaa dhaabbata fayyaa addunyaa fi jaarmiyaa UN dhimma hambaalee hordofu ifatti maqaa dha'uun qeeqaniiru. እንደ ዩኔስኮ የዓለም የጤና ድርጅት WHO የመሳሰሉት የተደረጉትን ጥፋቶች ውድመቶችን dhaabbileen UN kanneen akka dhaabbata fayyaa addunyaa akkasumas jaarmiyaan dhimma saayinsii fi barnoota UNESCO badii TPLF raawwate yeroo balaaleffatu nagarru. Naannoo Amaaraa keessa qofa hospitaalonni 40 barbadaa'aniiru. Kanneen keessaa tokko kan dhaabbata fayyaa addunyaan deeggaramanii fi ijaaraman turan. Hospitaalotaan ala buufataalee fayyaa 453, kellaawwan fayyaa 1850, dhaabbileen fayyaa dhuunfaa 466, baankiin dhiigaa 4 manca'aniiru. Walumaa gala naannoo Amaaraa qofaatti dhaabbileen fayyaa 2813 faayidaan ala ta'aniiru. Manneen barnootaa 2000 olis manca'aniiru. Kuni naannoo Amaaraa qofaadha. Naannoo Affaarittis wanta wal fakkaatutu raawwate. ይሄ በአማራ ክልል ብቻ ነው የተደረገው። በአፋር ክልልም ተመሳሳይ ዴታ ነው ያለው። Godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbeetti qonnaan bultoonni hidhattoota waraana bilisummaa Oromoon mannii fi midhaan tuullaa jalaa gubatu BBC'tti himan. Qonnaan bulaan dubbisne tokko kana dura manni jalaa gubatuu fi torban darbee immoo midhaan xaafii hektaara tokko bakka haamameetti gubatu himaniiru. Qonnaan bulaa biraa dubbisne immoo milishaa ta'uu fi manni jireenya isaanii bineeldota akkasumas qabeenya qaban waliin jalaa gubachuu himan. Ammatti waraanni bilisummaa Oromoo kan paarlaamaan Itoophiyaa shororkeessaa jedhee waamu dhimma kanarratti kan dubbatee dhibus kana dura himannaa kanaa keessaa hin qabu jechuu waakkata. Qonnaan bulaan jalqaba dubbisne mannii fi midhaan isaanii jalaa gubate yeroo ammaa magaalatti baqatanii akka jiran himan. Manni gubateera. Wanti hafe hin jiru. Manni kiyya sadaasa bultii 30 gubate. Guyyaa kaleessaa immoo xaafiin hektaara tokko haamame gubateera. Kan na jalaa gube abaaboo 5dha. Guyyaa dheengaddaa waaree booda naannoo sa'aatii 9 erga nu ari'anii booda galgala sa'aatii 4tti immoo guban. Nuti baqannee magaalatti galle maal goona? Kan ollaas gubateera. Qonnaan bulaa biraa dubbisne immoo abbaa ijoollee 6 ta'uu kan nutti himan yoo ta'u qawwee mootummaan isaan hidhachiiseen milishaa ta'uun hojjetu. Waan isaan mudate akkanaan himu. Manni koo kaleessatti baatii jaawarakkaa irratti barbadeessanii. Eenyutu barbadeesse? Abaaboo 5 jedhamu. Akka eegicha galtaa meeshaa fidii ana doorsisu isaanuma jedhaniitu natti bilbilaa turanii na doorsaa turanii. Isaati manaas mana baqattee mana ollaa jirtu ture waamanii unimaadhaa meeshaa fiduu didee quufaadhaa akkana galee jedhanii ishee reebanii ijoollee reebanii fudhatanii deemanii ture. Akkamittiin bartanii isaan ta'uu isaanii? Isaan ta'uu isaanii hidhannootiin dhufanii mana namaatiin reebanii na baasanii jettee xixiqqee hidhatu meeshaa guutuu hidhatu. Magaashii kana hiiteessanii. Qabeenyi tokko xaafiin bakka lamaa dhahamee mana jiraa innis wajjin barbadaa'ee garboonis dhahamee mana jiraa innis hin barbadaa'ee teessoon waan hundumtuu baay'ee mana keessa waan jiru hundisaayyuu barbadaa'ee. Ani yaaddeessu tokko fuula durattis nagaan kun
nageenya aboon itti fufata innaan hin jirus na yaaddaa darbees immoo nageenyi yoo waa nyaatan yoo ijoolleen fi waa uffatteera yoo nama gargaareedha jechuudha amma. Hoogganaan kominikeeshinii aanaa Baakkoo Tibbee obbo Shibbiruu Addunyaa kanaan duras hidhattoonni manneen jireenyaa gubaa turuu himu ta'us midhaan gubuun kana dura hin baratamne jedhu. Humnoonni hidhatanii naannoo sana jiran humnoota Abaaboo Shanee maqaa Abaaboo Shaneetiin hojjetanii fi isaan akka ta'ee fi namoonni kun ganda sana keessatti illee kan hin beekamne ta'uu hawaasni biyyaa sana heeruu kennee booda taatee garaagartummaa sa'aatii 4 kan hin caalle halkan keessa sa'aatii 4 irratti kan isaan midhaan kun gubate. Ganduma tokko walirraas fageenya hin qabani daqiiqaa 20 caalaa walirraan fagaatu manni milishaa sunii fi midhaan gubate jechuudha. Kan nama tokkichaa tuullaan 17 kan isa tokko tuullaan 8 fi kan nama sadaffaamoo tuullaan tokko walii jala tuullaan 20 akka gubate nan qaba. Taateen midhaan gubuu fi mana gubuu yeroo jalqabaaf kan mudate. Gama lixaa fi kibba Oromiyaa waggoota muraasa darbanitti rakkoo nageenyaa tureen lammiileen nagaa gidduutti miidhamaa turan. Badii raawwatuuf humnoonni nageenyaa mootummaas ta'e hidhattoonni ni himatamu. Akka fakkeenyaatti baatii darbe aartist Jaallee Amantee yookiin Kabbitoo jedhamuun beekamu abbaan isaa maanguddoo ganna 70 kan ilmi isaanii miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'e erga poolisiin to'atamanii booda ajjeefamuu maatiin himaniiru. Waboodhaa bosona jedhamee sababa mucaa isaatiin hidhamee ture torban lamaan irra sanboota mana hidhaa tursiisanii gaddakamanii hidhaa keessaa baasanii sararratti ajjeesanii sa'aatii dheeraadhaaf akkas gara sa'aatii 5 akka reeffi hin taane dorganii nama guddaadhaa kan reeffa isaa xiqqaasee jedhanii gaafa deeman isaan sa'aatii wayiitti fidamanii jedhame namni jaarsummaa deemee gaafachuu dandeenye awwaala isaarraan gaafachuu dandeenye. Poolisiin himannaa ilmi dhiyeesse irratti homaa hin dubbanne himannaa ol fakkaataa kana dura ka'aa ture irratti garuu mootummaan harka keessaa hin qabu jedha. Humnoonni mootummaa ajjeechaa ilmi keessan shaneedha fidaa jedhanii maatii dararuun akkasumas mana gubuun kan himataman jiru. Faallaan immoo hidhattoonni qondaaltota mootummaa mana milishaa yookiin nama mootummaaf dalaga jedhan gubuun akkasumas ajjeesuun himatamuun waan haaraa miti. Garuu badii nama tokkoof maatiin yookiin miseensi maatii ni gaafatama. Barnoota seeraan barataa digirii 3ffaa kan ta'anii fi yeroo ammaa biyya Xaaliyaanitti qorannoo taasisaa kan jiran obbo Abdii Gurmeessaa gaafanne. Seeronni idil-addunyaa yaada waliigalaa yookaan fireemworkii kaanii fi addatti immoo seerri akka Itoophiyaa qajeeltoowwan seeraa yookaan immoo principles of legality jedhee seera keessatti kan kaa'ee jiru yakki uumama isaarraa kaasee kan dhuunfaati yookaan immoo personaalidha jechuudha. Ijoolleenis maatiinis ijoollee isaanii bakka bu'anii gaafatamuu hin danda'ani yakki ofuma isaa personaalidha waan ta'eef. Dhimma kana hoo koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qubanii qaba. Dhaabbatichatti daayireektara qorannoo fi to'annoo mirga namoomaa kan ta'an obbo Imaad Abdul Fattah. Nama tokko sirriisaank ilmi kee abbaan kee yookiin namni biroo osii wajjin firooma qabu nama biraa itti gaafatamaa godhee ilaalu yoo kan jiraatu taate sun sirrii miti. Inni kun bira dhufee qorannee mirkaneessineedha kan ittiin jechuu danda'u. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa xumuramutti jira. Oduuwwan dabalataan sinitti Naayijeriyaatti namichi seexana waaqessu tokko konkolaataa waliin awwaalamuun gabaafame. Awwaalcha akkanaa agarreen beennu jedhaniiru jiraattonni. Maanguddoon ganna 70 kun haadha warraa 57 akka qaban himaniiru. Manni murtii Afrikaa Kibbaa pirezidaantiin duraanii biyyattii Jaakob Zuma sababa fayyaatiin wabiin gadhiifamuun isaanii bu'uura seeraa kan hin qabnedha jechuun gara mana hidhaatti akka deebifamaniif ajaje. Zumaan sababa rakkoo fayyaa ifa hin taasifamneen fulbaana 5 irraa eegalee mana hidhaatti gadhiifamanii turan. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo har'aa kanumaan xumuramaa ammayyuu taanaan ture kan isiniif qopheesse immoo hirphaa gammachuudhaa boroo walitti deebinaa halkan gaarii.